Just join me. Olumasena me. Sorry, nama gubbaa balbaleen jeequ jira. Hi jenne akkami obsa. Hello sahla. Harka fuune saahibii. Ol seenaa mee asirraan turu yaada gabaabaa tokko dabarfadheetiin bahuuf deema. Warri dhufaa jirtan anaa dhufu hundi keessanuu. Please stop calling me. Sena warroonni komii qabdanilleen hundinuu jechuudha. Just like 5 or 6 minutes akkasuma dubbadhee gabbu'a. Nagaadha. Okay, sagaleen kun dhaga'amaa miti? Warri jirtan sagaleen kiyya dhaga'ama? Okay, like arra viidiyoolee waraabuu hin feene haa ta'u garuu viidiyoo tokko kakaleessa gadhiisa irratti namni murtaa'ee diqqoo komii keessatti warri biyya arabaa jiraatan akka komii qabdan argeetiin jira. Okay. Akka komii qabdan argeetiin jira. Akka na xiqqoo isin ibseetiin deemuuf hin jedha jechuudha. Sagaleen kiyya gaarii dhaga'amaa jira jettanii. An dhugaa dubbachuuf viidiyoo like warrootan biyya arabaa jiran jedheetiin kalee yeroo dubbadhu sanii namni dubbadheef warrootan dhiyeenya kana social media irratti waan hin taane waan ummata keenya walitti buusu yeroo kanatti keessattuu waan ummata walitti buusu warra dubbataniif isaanirraa dubbachuu barbaade. Isaan keessaa maqaa isaanii amma dhahuun barbaadu warroota waan san godhan isinuun beektan jechuudha. Isaan san maqaa dhahuun barbaadu akkan hubadhetti gariin isaanii akka biyya Awurooppaa jiraatan nan beeka. Ammoo nama isaan keessaa nama tahee waan inni biyya arabaa jiraatu natti fakkaate. So information wrongii qabaa jechuudha. So saniifin somebody is calling namatti bilbileen jeequ jira. So dhiifama isinin jedha jechuudha. Warroottan biyya arabaa jirtan hunda keessan baay'een isin jaalladha. I love you guys. Baay'een isinin boona, baay'een isin jaalladha. Akkuma Oromoon jettu waraabessi tokkomatu waa nyaata hunda maqaan badaa jedhan. So akkasan tahee dhiifama isinin jedhaana of kalchaa isinin jecha ilmi namaa kun hin beektanii like gararraa qabatan hin qabu. Waan feete nama kana keessa gaarii jira, ama jira, akkasuma ammallee namni yoo atin yeroo ammatti ol jetteen gadi isin jedha. Isinin jedha warri biyya arabaa jirtan I'm really sorry. Na of kalchaa isinin jedha. Warrootan akka isin jettan warroonni diigomsaa fi waa jeequmsa qaban warra biyya Awurooppaa jiraatuu fi warra biyya Ameerikaa jiraatudha. Warri rakkina qabu akkuma isin baantan. So isaan kanarraa dubbachuu wanni sodaannu hin jirtu. Isaanirraa viidiyoon isiniif dalaguuf deema. Yoon dalaguu baadhe gaa nan dhiisina. Sooftiin nafannisaa isinin jedhe dhugaa. Sooftiidhaan nafannisaa. So kanaaf wanni ilma namaa kun ka dubbatanii ka dhiisan hin qabu. Maal jennaan namni yoo atin ol jette gadi jedhaa yoo achi jette asi jedha. Mee fakkeenyuma tokko isiniif kenna. Garuu kana dura warroota waan kana jeequmsa kana social media irratti oofaa jiran kana nami dhaabachiisuu danda'u eenyoo jettan warrootan isaan hordofan jechuudha. Hordoftoota isaaniitu isaan dhaabbachiisuu danda'a. Waan isaan godhan kana
yoo ati share godhuu baatte yoo namni attention atti kennuu baate isaallee waan godhan hin qaban hin dhiisan jechuudha. Waan isaan godhuu danda'an hin jirtu. So kanaaf yoo jalaa isin dhaabbattan isaanillee gara deeman hin qabanii jechuudha. Kanaafi ani akka ani itti jedhetti akki nami gariin itti fudhate viidiyoo kiyya kaleessanii waan like ani nama ijoollee biyya arabaa jirtan jibbiinsaaf yookaan isaan tuffachuuf yookaan isaanii waa jechuuf jedhe isiniif fakkaachuu danda'a garuu haalli akkasii miti. Akkuma beekamu ilmi namaa kun gurraachaa fi adii keelloodha bifti isaa. Uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisaa jedhe wallisaa Adamaaruun. So akkuma sani namni kun hundinuu akka tokkocha tahuu hin danda'u. Oduu tokko isinii hima. Warroottan beeytan isin yaadachiisuudhaaf warroottan hin beeyne ammoo akka beeytaniif namicha tokko ture abbaa fi ilma jechuudha. Abbaa fi ilma harree tokko qaban. Abbaa fi ilmi kun harree tokko qabanii karaa deeman karaa dheeraa miilan deeman imala. Yeroo imala deeman abbaan harree yaabbatee ilmi miilan lafa deemaa jechuudha. Deemanii warra tokkotti dhufan. Ummata tokkotti dhufanii dhaaboo eessaa deemtan jennaan akkana beektaa karaa dheeraa dhufnee jedhaniin. Jennaani amma waan jedhan duuba warri jaarsan jechuudha. Atiin abbaa akkam jedhaniin. Ilma kee kadhalte miilan lafa ooftee ofii keetii harree yaabbattee yeroo deemtu ati abbuma akkamii jedhaniin jechuudha abbaa mucaatiin. Amma jennaan okkee badiin tiyyaa jedhee dhiifama badiin tiyyaa jedheetini harree tana inni irraa bu'ee warra kana bira darbanii eega harree tana amma abbaan irraa bu'ee ilmi yaabbata amma. Ilmi harree yaabbatee abbaan miilan lafa deemaa jechuudha. Osoma deeman ammas ummata tokkotu dhufan. Yeroo kanas ummanni kullee maal jedhaniin eessaa deemtan imala deemna akkana karaa dheeraa dhufnee jedhaniin. Jennaan amma mucaa maal jedhaniin aboo mucaa ati mucuma akkam jedhaniin rabbii jedhi. Ati ka abbaan abboo jedhee haadhan ayyoo jedhe kabaanan sani jedhaniin. Abbaa kan kee miilan lafa ooftee ofii keetii harree yaabbattee kanatti yeroo teettu xiqqoo mallee sitti hin dhagahamu jedhaniin jechuudha. Mucaadhaan. Amma mucaanis dhiifama badiin teenya jedhe mucaaleen amma jechuudha. Asillee hin dabranii amma maal jedhan wal mari'atanii abbaaf mucaan jechuudha. Amma yoo ati kortees dubbiidha yoo ani kophaa kiyya kores dubbiidha. Nuti lachuu harree tana nama lamaan haa korruu haa yaabbannuuti jedhan jechuudha. Amma harree tana nama lamaan yaabbatanii deemuu eegalan. Osoma deeman ammas ummata tokko dhufan jechuudha. Ummata tokko dhufanii amma kunin ajaa'ibaniyyuu ajaa'iba rabbiiti. Aboo isin ummatummaan rahmata hin qabne ummatummaan xiqqoma wayiif naatoo hin qabne akkanaa maali jedhaniin. Mee harree takkatti tana yeroo nama lama yaabbattan xiqqomallee isinitti hin dhaga'amu jedhaniin jechuudha. Gara jabeenya keessan. Amma jennaan xiqqoo deemanii maal wal mari'atan gaa amma dubbiin hin taane yoo mucaan kore abbaa kee miilan lafa deemsiftee ati kortaa. Yoo abbaan kore yoo mucaan kore abbaa kee lafa deemsiftee ati harree kortaa. Yoo abbaan kore mucaa kee lafa deemsiftee ati harree kortaa. Yoo nama lamaan koran harree tanaaf hin yaaddanii kan nama lamaan yaabbattanii deemtanii jedhaniin. Amma malli maayirratti maal jedhanii okay gaama nulachuutu harree tanayyuu hin yaabbannu harreenis duwwaa haa deemtu nutis miilumaan jala haa deemnu jedhan imala isaanii itti fufan jechuudha. Osoma deeman amma dhumarratti ummata tokko kabiraatu dhufan jechuudha ammas. Dhufnaani karaa dheeraa dhufnee akkana beeytaa jennaan. Kuninumaa itti koflaniyyuu kun ummanni haay waay ajaa'iba. Aboo isin harree tana isinirra wayyaa akkam jedhaniin. Sammuun isin hin dalagdu ofii miilan lafa deemaa nama lamaan harree jala nama lamaan miilan deemaa harree duwwaa waliin yeroo karaa dheeraa kana deemtanii harreen duwwaa isin bira deemtu isin sammuun keessan kun tasumaa hin dalaguu jedhaniin jechuudha. So haalli ilma namaa akkas jechuudha. Kanaafiyyuu keessattuu namni waa daddalaguu hin guggufataa waallee hin baballeessaa waallee hin tolcha.
Kanaaf waa'ee viidiyoo kaleessan irratti wanni jechuu barbaadu warri like akka biraatti hubattan akka isinitti hubattan sanii miti jechuu kiyya kana isiniif ibsuuf dhufee waan biraatti miti. Yoo gaaffii qabaattan na gaafachuu dandeettu jechuudha. So akkasanii walumaa galatti isiniin jedhee jira warroota keessattuu viidiyoo kana warruma biyya arabaatti jiranitti irraan xiyyeeffadhee dalageera. Namoota baay'eellee namni murtaa'e xiqqoo like maaliif akkas nuun jettaa maaliif warra biyya arabaa ruuza biyya arabaa maali jettaa naan jettan. So an isiniin baanu warroota akkasiisan baana warra waan Oromoo waliin buusan kana baana jechuudha. Yoo jiraatanis biyya arabaa isaanis ammallee hima jedhaani kana isiniin jedha jechuudha. Shaggooyyee kana baay'een jaaladha isin affeereetiin jira. Inda gama. Gaafadhu abbaan gaafii qabdu tokkummaan daandii bilisummaati gaafadhu. Olkay tabadu nami to kolal olkay tabadu nan jedha hay kophaa kiyya kayee tabadame shaggooyyeedha bar shaggooyyee kophaa taphachuun hin jiru. Nami tokko ruuza yaa nullee ni manyaana dhugaadha. Annami akka kiyya nyaatu iyyuu hin jiru. Ruuza lafarraa anatu fixe. Dhugaa isinii maaliti? Ana ruuza lafarraa fixe. So it's not big deal. Just enjoy this shaggooyyee. Warra mufachiisee bar dhiifama edeni bar like ruuza araba edee mufachiisee miti. I'm really sorry. Dhiifama edeetiin jira. Commenti kesan dubbisaa jira. Hello sahla gurmeessa. Ya nuti pizza faranjii yettamoo bargarii biyya kana yettamoo ruuza yettamoo hundaa nutu lafaa fixe warri biyya Ameerikaa kana jirru. So waan agana mara guddaati miti jechuudha.
Oh my goodness. Please gaanulee narrabsinaa maal bargarii booyyee nyaattan nuun jettanii. And the one more song sirba tokko kabraa isin affeeretiin bye bye isinin jedha. Himbanne injira abshir abshir injira fa amma toorarra deebi'eetiin jira namatu hin baddeenaan jechu jira. Nami jaartii qabdaa maal qabdaa gaafilee kana inbox naaf godhuu dandeettan gara keessatti isiniif deebisuu danda'a. So abshir abshir abshir. Bar silaa kayeetiin taphadha garuu sirba Oromoo yeroo ammaa kan hundinuu kophaan ta'u shamarran malee kophaan ta'u silaa gaa kophaa taphachuun hin fokkataan jire. Gaafilee keessa kaamentii keessa barbaadaa jira. Okay, hin sarmu jireenya kee keessatti maaltu sitti tolaa naan jettu. Ani jireenya kee keessatti Oromoo ta'uu kiyyatu natti tola baay'ee. So happy, so proud. Oromoo ta'uu kiyyatu. Okay, gaaffii eessa jiraata nama jedhu jira. Ameerikaan jiraadha, USA jechuudha. Ya nimba balisa inshallah gurmesa. Okay, jireenya kee keessattuu maaltu si gaddisiisaa Mendi Abdo? Dhugaa dubbachuuf jireenya kee keessatti haga ammaatti uummanni keenya abbaa mirga ofii abbaa biyya ofii ta'uu dhabuun baay'ee tokko natti dhaga'ama jechuudha. Deebiin kan kee kana. Hiikan maqaa keetii maali? Booy baalee yookiin baalee booy? Mucaa baalee jechuudha. Oh my goodness. Ali Musa. Look, animal deeggara beektaa dhaaba Oromoo kam deeggara siniif hima? Dhaaba Oromoo ka Oromoof waa hojjetu abbaa fedhe haa ta'uuti.
dhaaba Oromoo ka hojii waa hojjetu malee like amma ani fakkeenyaaf ka'ee har'a dhaaba Oromoo tokko yoo qeeqee an dhaaba san jibbaa dhaaba biraatiin jaaladha jechuu kiyyaa miti. So dhaaba tokko qeeqteef tokko jibbite jechuu miti waan wanni akkasiin qabu jechuudha. Oh yeah, an kabaaleete. Yeah, jaalattee beekta. Obsa Ahmad Dingaafadhu, go ahead. Okay, gaaffii tana dindeebisa. Abdurrahman Kalilo. Baaleen eessatti dhalatteedha na gaafate. Baaleen Oromiyaa Baalee madda walaabuutti dhaladhe anin. Madda walaabuu dachee burqaa Oromoota san jechuudha. What else? Thank you. Yep. Nuti Oromoonni dhiiga. Okay, sirba tokko isin affeeree and then achiin booda bye bye isinin jedha. Bye. Thank you. Oh, gaaffii jira. Ilmaan meeqa godhattee naan jedhee kan lakkoofsan beeku gaa 17 akkas ilmaan 17 qaba. Yeah. Thank you. Gaaffii hin agarre dhiifama obsa Ahmadiin gaafadhume. Jaartii meeqarraa dhaltee? 4 irraan dhale. Thank you, Insermu. Okay, Bakar. Yaa dhaloota kiyya himeetiin jira bakka dhaloota namni tokko ammoo bakka itti dhalatte kana hin himini naan jedhan akeekkachiisaniitiin jiranii. Haadha warraa fuutee kana next time in deebisa deebii kana. Warra kana kun baay'eedha. Odaa Nageelle, oh my goodness. Odaa Nageelleen kun bakkan itti baradhe barnoota Nageellee Booranaa yoo taate jechuudha. So warroota akkasii gurruma kennuufi dhabu waa'ee uummata osoo waan qabsootu irraan beeyne waan nyaatammoo waan dhuganii
osoo irraan beeyne jedhan sanii don't give them attention waa takka itti kennuu dhabu jechuudha. Okay, Abdallah, dubbadhe irra deebi'een dubbadhu. Situ na bira darbee bara Hannaadha. Hannaa, oh my goodness, taayimii dheeraa asirra tureemi? Gabbuun qaba. All right, thank you. Kanuma hundi keessanuu nagaan turaadha. Let me just sirba tokko kadhumaa isin affeeree and then sirba tokko isin affeereedhaatiin taayimii dheeraa isinirraa fudhadhe. I'm really sorry. So gaafii kiyanaaf deebistee natti tola. Oh my goodness, gaafii kan kee obsa Ahmaddiin. Mee amma gaafii kan kee katabiin ilaala. Sorry, hin agarre wallah. Obsa gaafii kan keetiin eegaa jira. Okay, obsa saba keetiif bu'aan haa xiqqaatu. I think akkasuma naan jette. Oromoon waan jedhu waan qabaniin gabaabaa inni jedhama ture. Gaafii kee deebisuudhaaf jechuu obsa Ahmaddiin ani like Oromoo waa bu'aa buusu jechuun waan mul'atu waan hin mul'annillee bu'aa buusta. Like amma bakka jirru kunini Oromoon community Oromoo yookiin hawaasa Oromootu jira. Hawaasa Oromoo keessatti qooda garaagaraa godhu jira. Ani eega biyya kana dhufee takka bakka Oromoon dhaquu bakka hawaasni Oromoo itti walitti dhufee waan Oromoo irraa dhimma Oromootirraa hafeen beeku jechuu taasiin ala siidhiisaa tamaasiisii hima. So irra keessa deemee amma kana yoo jedhe xiqqoon bareeddu namni na beeku. Warri na beeku na beeka, warri dhuunfan na beeku, warri like na dhiheenya na beeku jechuudha. So akkas deebiin kan kee kanuma. Anyways, thank you so much everyone. Hundi keessanuu nagaa naa ta'a. Isin jaalladha. Bye bye.